gaara keessan jirtu akka baadiyyaan jirtu magaala jirti. Hangaatu illee ol deebisaati kallattiidhaan wanti san akka jirtuuf akka hin jirre afaan ijoolleen si gaafatee hiriiraa gootu wantummaa wal somnee asirraa gartee dhiifama je'eefinneen bakka takka nu geessitu dunii maammee yoo jiraattes naa deebisaa namni duraa gabboo barbaadu danda'oo jiraate duraa gadhabjaa kana furmaannummaan jiruu malee asirra walii galuuf komantiirra walii galuun furmaal share markeedhaaf hin feddu. Bitadde dunii as jala ni jirti warri moritara laalaati faacaa duraa gadhabnaa jettaa furmaani jiru san. Dubbaddu takkamee. Asati yaada kana qofa irratti Aye, obboleeyyan kaniin guyyaa dhiyoodhaa arrabsee kana miira yeroo saniiti malee obboleeyyan kiyya warra sharafa qabu warra naamusa qabu warra ummata biratti illee jaalatamaati. Ana biratti illee isaan jaalatamtoota. Yeroo sanitti miira yeroo saniiti. Dhiifama naaf haa godhanii anamma akkaan isaan itti arrafadhullee ganaa lafa bu'ee jechuudha. Agaruuf teessan. Warra nasihaa yoo fudhatan immoo abbaan nasihaa Ziyaad ilma isaati. Ani amma booda hoggayyuu biraan hafu biraan dhaqa san baruurraa itti deemna ni agaruuf teessan jechuudha. Waan reefu sinnaan jettan raddaa hundarratti beektan san godhuu san bira kutee waan biraallee naa ejaa ani isin mataa kiyya gubbaadha. Waan sinnaan jettan arras buruus biraan kutu. Ilaali shaarmaarkee san qofaa miti laa wanti ati beekuu qabdu yoom faamilii aboo dunii maammee tanaa mitiiti waan tanarraa biloo godhaa asii gad darbaatu dunii maammeetii mitiiti. Foloora 500 qabdii barra namni keenya kun mina ina jazbaa naachawsa ammoo maqaa kireet godhatanii dunii maammee jaanii irra barreessanii asiin hin jeeqanii darbanurraa biloo godhaa zilaa darbaa maal goote zilaa kooppiin mina ina fasaasanu. Shaarmaarkee kiyyaa wanti isin firraa sodaachaa jirtan wanti isin gartee yoo waan kana goone akkas taaneettanii yaada turtan san arrarraa eegalee ati isin baastu adeeroo arrarraa eegalee ati isin baastu. Miira hawaasaa guutuu kana booreessitee gartee magaalaa san keessatti bulchiinsi gaaraantii siitee gartee hanginni si jiraachisu muraasa qofa dheengaddallee afaan keetii yeroo dubbattu bulchiinsa keenya akkas gootan jetteeti bulchiinsa qabattee ijoollee gadhiisaa turte mataa gubbaa gatte duniillee akkasitti dhaawaa turte amma furmaani tokkittiin ati siif jiru bulchiinsi fedhu haa aaru fedhu hin aarin miira hawaasa keetii jeefte san lubbuutti deebisuudhaaf kallattiin akka jarrisiin jeetti takkaffaa shurraaba hojjechiifattee gartee shurraaba maxxanfattee sagantaa gibiraatii fudheen gadda waan ati hojjetaa mootummaan taane deemtanii beeyisaa biturtan. Dubara babbareedaa isin wajjin dhaabbattee shurraaba kiyya kana addaan bani jetteeni sarpiraayiz nama godhaa turte. Viidiyoo hedduu harkaatti ture sigalee waa'ee nasihaa irratti illee diraamaa akkasii bareedaa dalaydanii haqa obboleetti isinii gaafachuu danda'uutu isinirra jiraata. Kadiiroo yoo kanaaf isinidhaa miti isin haa fixu as jalaa yoo jiraatettiin mallakkii obboleettiin ta'e duutee jaartiin ta'e duuteeti nama biraa sodaattaa natti zeeroo wanti akkasii numaa hin barbaachisu. Sodaa isin sodaattaniif gartee obboleettiin teessan magaalaa sana keessatti ajjeefamtee hiriyaan teessan haati teessan magaalaa sana keessatti dhiiga bu'aa jirtu hundumaa hin barbaachisu. Yoo hadiiroon gaafachuu dadhabe waan kana isin akka namaatti gaafachuu danda'u qabdan malee cal jettanii gartee kanumatti akka tiriifta yoo hataa taate isuma atimma mataa keetiif siraa maanootu itee jirta san baasu takka. Talamada siraa maxxanfattee viidiyoo waraabu maatii isaanii san bira deeyitee gartee maatiin waan ati isaan biratti jetteef waan ati isaan biratti goote kallattiidhaan hawaasaa ifaa haa godhanii ni jirti haati wabii ganama galgala haati wabii egaa guyyaa jisan dhageesse gartee miti imimmaan si hanqa ammaatti qabachuu dadhabdee ganama galgala jechuun ani lakkaa nagumaan asirraa iyya malee obboleeyyan makayyaan na jira ittee gartee asirraa bu'aa jirti. Khadiira ramaatis afaanii baafatee kalee duute jee akkasitti asirraa waan fedhe jee sigalee arrallee viidiyoo waraabee magaalaa dirraa akkasitti abbaan fedhe akka fedhe wal godhuu danda'a karaarra wal dha'uu danda'a maal jee isaanii na taphachuu jira ani obboleeyyan kiyyaa saniifuu ani akkaan itti mootummaa gaafadhu hin qabu jettee miirri isiin sooshaal miidiyaa fayyadamti. Abbaan sanani hoggaan bilbila gartee itti bilbile abbaan nasihaadhaa jechuun akka waan hoggaa micoo hoggaa na dubbise micoon isaa deebituuf itti jaarisan kan nyaanyoota guuntu jechuudha jiran. Isniilee mucaan sana isa badi jeen na gaafata. Hoppiin isaa nurra hoppiin faamilii sanii guutuun nurra nuti asii kanatti irra qoosnee nama faamilii sanii fi lubbuu micoo irra qoose hunda yabayyabaa goonee kan nuti kan bira dabarsinoo kataa taate wallaahi wabillaahi nuutu wal ajjeesaa jira nuutu ammallee diinallee irratti goobsisaa jira jechuudha. Shaarmaarkee kiyya kallattiidhaan laal asirra waase kan nama kana dhiiste taanaan nama kuma sadii ta'u jira taasisa dhageeffachuu jira namni jooyin godhee waan kana bahaa jiru jidduu kuma dhibbaa oli namni waan kana dhageeffachaa jiru. Kallattiin deetee tiishartii maxxansiifattee maatii san dubbistee wanti nan godhe dogongora guddaa viidiyoo deeyilii waraabdan silaa viidiyoo dur isiniin nu barsiise viidiyoo kotti waraaban. Kana fudhatee jira borurraa eeyina. Galata Medinaa ol kana fudhatee jira borurraa eeyina. Takka dubbannuu rabbii keessan sodaadhaati nurra deddeebi'uu jirtanii. Dubbadhu ayyaa sadayye. Wallaahi
Faacaarraa eegali Ustaad Hamzatti agartee sharmaarkee riibiraandi godhu jirtan hundi keessanuu malee sharmaarkee accountability takka illee namni qabu hin jiru ni beektaami. Maaliif jennaan nama takkaa jaalala namaatii fi kabajaa namaa kophatti himachuu qabdan. Arraan tana guyyaan isin asitti walitti qabamtaniif sharmaarkee accountability qabuudhaaf. Namni nama accountability nama qabu akkanaa miti. Siin jaaladhaa maarree jechaa namatti hin himu. Siin kabajaa maarree jee namatti hin himu. Wanni namatti himan qaxxitaa agartee kana balleessite jaanii qaxxitaa namatti himan malee maqaa riibiraandii namaaf godhuudhaa miti. Agartee sharmaarkeedha maqaasaa kana bobaa jala kaayyannee akkuma ammaan taneetti firaa'ol bobaa jala qabanneeti baasnaa sanuma jirtan malee wanni biraata kan jiru beeku. Wallaahi dhugaan jiru kana qofa. Maaliif namni tokko gabbahee akkana godhe ammaas sharmaarkeen aadaa Oromoo ni guddisee jettan. Aadaan Oromoo duraanuu guddoodha. Aartiin Oromoo duraanuu guddoodha. Sharmaarkee Oromootutu pilaafoormii san kanneef. Agartee pilaafoormii inni itti fayyadamuu qabu akka nama Oromoo takkatti itti fayyadanii guddisuu qabanii keessa jira malee pilaafoormii san Oromoo kanneef malee inni pilaafoormii san Oromoodhaaf hin kannineef. Silaa Oromoon jiraachuu baatte sharmaarkeen pilaafoormii san hin qabu. Agartee wanni isin jettan badii isaa guututti takkaa dhibbatti kan ichi keessaniitiiti itti dubbachuu qabdan malee ni si jaalanna sharmaarkee keenya maal namni nama jaalatu akkanaa miti namni nama jaalatu likkisi sirreesseetiiti gaafa biraa jaalala isaa sitti himata. Arraa miti guyyaan isin jaalala isaatii fi kabajaa isaa himattan agartee. Guyyaa san eeggadhaati himadhaa arraan tan ammoo badii isaa guututti itti himtaniitiiti wanna gootanii jechuudha. Obboleettii teenyata duute san akkas jechuun yoo isinitti hin dhageenye yoo kun agartee kun isinitti hin dhageenye bobaa jala silaa kun isin likitti isinitti dhageenye bobaa jala qabatanii baastaniin. Takkalleenu kaanis akkasumatti agartee Khadiir Haramaayaatis kalee akkasuma bobaa jala qabatanii baastaniin. Oke, azar kan jadi fama. Maka duute nan dhibuu jeessa inni isa sirratti afaan guutuudhaani as gubbaarra taa'ee jechu. Silaa namni dhugaadhaan wanna kana wayne namnis dhugaadhaan wanna kanaa fi uummata isaa warra waa balleessa kanaaf yaadu taate dhugatti badii isaanii gatteessaniitu baduma isaatiitti wajjinaa so'itan malee hin faarsitan gaafiidhaas gaafii sirrii gaggaafadhaan agartee anamma takka sharmaarkee gaafii hedduu si gaafatanii jiran. Agartee hedduu si gaafatanii jiran. Baggaruu sirri sin gaafanneen. Ani amma wanni takka kan sirraa baruu fedhu agartee kabiraatis ka jiru, ka lafa taa'u jiru, kan nutti himanii wannaa wajjin nuuf fidan agartee maaltu jira seete. Sharmaarkeen gaafa rakkina keessa seene san namni inni itti lallabate ugaasin lallabate malee nama Oromootti lallabannee jaan. Wanni kunoo ni jira moo hin jiru. Bisa Yusuf Anis wani gaafa jira خلاص. Laallu wanni yoo deebisuu baattees yoo deebisuu hin feene sumaan qablu Maa jetti sharba. lakki haasoniin amma nuti dhimma ani balleessa irratti malee dhimma faa gaafsanii san asirra fiduun san rabbiin ni jaalatamee amma akka kana. Mee dhimma kana si kana maaltu waliif fidame? Jaalle dhiifama waliin jennee miti ammaan tan. Maaliif Gasumaan jaafi xalleetiin jira. Kamii fi kam sharmaark kamii fi kam maaltu dhimmi ammaan tana irra jirru kani waan dheengadda raawwatame san badiisaniin himadhee balleesseetiin jira jechuutiin jira miti. Har'a ajandaa biraa kan gaafa dabree waan dabree nuti araaraan finne har'aan tan as keessa galchuun sirriidha duuba. Maaltu eenyu galche maal? Hayyee ammaa sirra deebi'eetiin sinii uummata Oromoo akkuma feetan na godhaa bakka ani waan hin dubbadhu sun beeku. No sharmaark sirreeffadhu ani sirreeffadhu dheengaddallee nama hedduutti na himatte nama hedduutti dawwaltee himattee jirta. Jaalleetu politikaal saayinsii qara'ee isaaf faa'uula na xuyisisee jettee nama hedduudhaan jechaa jirta. Sigaltee an sanillee deebisaan deebisni ammallee akkas jechaa jirta. Assalamu alaikum warahmatullahi Sigalee waan ati jette malee waan ati jette waan afaanii si bee malee ka ummanni itti si dubbachaa jiruuf
namni faa'ula si xu'isi tokkollee hin jiru. Sammuu kee keessaa miti an kan hin jiru. Si galee? Itu jaallee xiyyaa ulfaaddo mee afandiin haa dubbatu afandiin kun yeroo hedduu hundeechaa ture mee afandii dubbaddu atillee akkuma sanitti waan jechuu beekta gabaabsi. Maakii walaabatti. Galatooma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundi keessan baga nagaan jiraatanii. Ani wahumaan reefu isinii barreessaas ture saniin uummanni hundinuu akka dhaga'uuf irra deebi'ee isinii dubbisa. Wanni niin jalqaba irratti barreessaa ture akkaan dhufetti wanni kun sirrii ta'uu dhabuu isaa akkaataan itti wanni kun qindaa'ee itti dhufe bu'aan waan kanarraa argamu bu'aa shaar maarkeetiif immoo bu'aa hawaasaatiif immoo bu'aa nasiyaatiif kan jiru yoo bu'aa shaar maarkeetiif taate namni yeroo ammaa kana namoota badii akkanaa tana keessa seenan hawaasaan walitti araarsuudhaaf tattaafatu yookaan hawaasa keessa deebisuudhaaf tattaafatu ani dogongora daba seenaa hojjechaa jira jeetii yaada yeroo isiitiis akka seeraatti afandii akka kiyyetti jechaa akkuma seeraatti nama badii balleesse tokko badiin dhufte tuni haqa nasiyaadhaa lubbuu nasiyaadhaati yeroon saatis ammaa miti gaafa silaa shaar maarkeedhaan alattis gochuu dandeenya waan kana akka waan shaar maarkeen waan kana yoo keessa jiraate malee wanni kun haqan argannee tokkotti fakkaateeti as dhiyaachaa jira. So kanaafuu shaar maarkeen gabaabumatti nama isin as deebistanii hawaasa keessatti deebistanii miti. Shaar maarkeen nama ofiif awwaalee akkuma ifiif of awwaaletti achumaan awwaalamee hafa. Yoo if deebisuu danda'e innummaan ifaa deebisu. Kana wanni gartee asirratti as deebisuudhaaf hawaasa hojii isa walitti araarsuudhaaf tattaafatamuufis jiraachuu hin qabu fuulduraaf illee jiraachuu hin qabu. Tokko kan lamada namoonni har'aas jala jiru nama 3,000 fi wayi. Takka haqa nasiyaadhaatiif walitti dhufnee nama 3,000 waan lubbuu nasiyaadhaa haqa nasiyaa gumaa nasiyaa san baafne jennee walitti qabamnee hin beekne. Har'a garuu ajandaan kun jijjiiramee waan namni sababaa kanarratti je'een akka shaar maarkee gootanii as dhiyeessitan kana laalaa nama hedduutu as jala jira. Wanni inni uummata kana dhaamuu barbaadu shaar maarkeen ifuu ifa waalee deema yuutuubara isaa unsubscribe godhaa follow keessan ka TikTok yoo dhugumaan kan lubbuun nasiyaatii fi arrabsoon inni shamarran Oromoodhaa arrabsan isin dhagayame follow godhaa bulaa qafirraa godhaa. Gaafa inni hawaasa keessatti haareet irra deebi'ee hojjete if deebise follows goona subscribes goonaaf. Kana tarkaanfii nuti fudhachuu qabnu har'a sila. Teessanii ammoo dhiifama godhaa fi duubaan ajandaa qopheessitanii fixxanii dhuftanii as gubbatti hogguu dhiifama godhaaf nuun jettan akkami maaltu nutti dhagayama hawaasa kanan maaltu dhagayama. Namni kaansikwensii waan kana arguudha qaba badii balleessitan osoo miidhaasii takka illee hin argin dhiifama goonee fi asirratti deebisnee aartii Oromoodhaa lubbuu Oromootiitu aartii Oromoodhaa caala dhugaa walitti himna. So kanaafuu waan jenne san godhaa deemaatii unsubscribe godhaa unfollow godhaa haa miidhaa waan kana argu miidhaa dogongora hojjetee kana haa argu haa jiraatee argu jiruudhaanis eegas booda ifirratti hojjetee ifi haa hawaasa keessatti if deebisu. Yookaan wanni kanaa kun dhaabbachuudhaaf hin ta'u nama hedduudhaatu as bahuudhaaf ta'a. Nama fuuldura waan akkanaa hojjetiifullee akka gorsa taatu inninis bu'aa waan kanaa miidhaa waan kanaa waan hojjetee kana badii tana arguudha qabaa jechuudha. Gaafas dhaloonni nu boodaan dhufulleen irra deebi'eeti yaadaa jechuudha waan kana. So kanaafuu akkas yoo goone seera hojjenne haqa hojjenneen isin ja'a kuni yoo bu'aa shaar maarkeedhaan qofaaf ta'e itti fufaan isin ja'a garuu daba seenaa hojjechaa jirtanii dhiifama naa godha kuni akka waan natti dhagayame ammallee heera seera biyyattii kamuutu nama badii akkanaa hojjete namni badii saniif kaafamuudha qaba badii saniif itti dhagayama waan itti dhagayamus fuulduraafis qabaachuudha qaba yoo akkas ta'e malee namni hin gorfamu dhaloonni illee fakkeenya godhatee waan akkanaatirraa if hin eeggatu an kanumaan isinii dhaama galatooma. Galatoomii afandii wanti ati dubbatte gartee yaaduma keeti jetiin fudhate waan seerarra akka carraa diinaa yaada keessannachuu siifin kan ayyoos taas yaada keessannachuu guutuu qabda. Afandiin osoo hin deemneen gaafii gaafadha. Afandii Ibraahim heeraa fi seerri kun heeraa fi seera Oromoo kam keessa jira bakka tam keessa jira akkamitti kana heeraa fi seera godhuu dandeessime. Fayyaadee haqni kun nama hunda bira jira. Seera jechuun seera uumamaati kan inaan haasa'u jiru seera Oromootiin jenneen seera kamiis kaabaluutis hin jenneen seera biyyaatis hin jenneen haqa kun haqa ilma namaa keessa gubbaan hin jira sagaleen diinii lubbuu namaatiin hogguu akkasii qoose lubbuu maqaa shamarranii hogguu akkasii balleesse kaansikwensii arguudha qaba yookaan miidhaa waan kana arguudha qaba bu'aa waan kana arguudha qaba shaar maarkeen osoo waan kana hunda hin argin